Ashaamar kafuuna kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa har'aa barnoota fayyaa ispeeshaalii barnoota meedikaal laaboraatoorii saayinsii dipaartimentii koorsii maqaan isaa beezik tuu meedikaal laaboraatoorii saayinsii jedhamuun walitti deebinee jirra. Koomentii keessan jalattii fi akkasumas daayirektii namoonni bilbilanii barnoota meedikaal laaboraatoorii dipaartimentii keessaa barnoota amma barachaa jirru kan nuuf haarawaa ta'e beezik tuu meedikaal laaboraatoorii saayinsii maaliif nu hin dalayin jettanii hedduun keessan nu gaafachuun keessan ni yaadatama. Nutis gaafii keessan dahoo godhachuudhaan deebii isinii kennuudhaaf qophoofnee karaatti deebinee jirra isiniin jechuu barbaanna. Kanaaf mee beezik tuu meedikaal laaboraatoorii saayinsiin kun one of the course of medical laboratory department which contain 5 credit hour credit hourii 5 kan qabuu fi akkasumas immoo barnoota meedikaal laaboraatooriidhaaf seensa ta'e jalqaba bu'uura koorsii kana yoo hin beekne meedikaal laaboraatoorii introduction partii isaa hin beeku jechuun hin danda'amu. Bu'uura jechuudha. Isa kana beekuun meedikaal laaboraatoorii irraa dirqama jechuudha. Yoo kana hin beekne laaboraatoorii teekinooloojistii ta'uu hin dandeessu jechuudha. Takka laaboraatoorii diagnostikii yookiin medicine of diagnostikii ta'uu hin dandeessu jechuudha. So chapter 1 is say the laboratory jedha. Kanaaf mee laboraatoorii keessatti akkuma isin beektan laala kunniin meeshaalee laaboraatooriitti meeshaalee laaboraatoorii kanneen maaltu keessa jiranidha. Reagentoonni adda addaa akkasumas immoo solutionii adda addaa keessa jiranidha. Kanaaf kallattimaan there are learning objectives or learning outcomes. Learning objective yookaan outcome tu jira. San keessa boqonnaa kana fixuudha wanti akka laboratory technologisti beekuun isin irraa eegamu. Tokkoffaa you have to able to define the term laboratory termii yookaan jecha laboratory jedhu hiikuu danda'uu qabaattan. Lammaffaa identify and enumerate the different kinds of medical laboratories. Lammaffaa irratti medical laboratory maali? Tokkoffaa laboratory maali? Lammaffaa medical laboratory maali? Sadaffaa irratti mootuyyuu gosoota medical laboratory gara san identify gochuu fi enumerate gochuu kana jechuun lakkaa'uu fi akkasumas immoo adda baasuun nurraa eegama jechuudha. Gosoota medical laboratory maal fa'aatu jira kan jedhu. The third one is explain the role of medical laboratory service in healthcare system. Sirna eegumsa fayyaa keessatti gahee medical laboratory saayinsii takka tajaajilli medical laboratory saayinsii maal akka ta'e ibsuu danda'uu qabaanna. There are main role of medical laboratory service in healthcare system ida sanis maal akka ta'e waliin ilaaluta. The fourth one is general overview of medical laboratory science. Amma mootu general overview takka mootu ibsa irra keessoo takka ibsa waliigala medical laboratory sciences ni barra. Inni biraammoo types, structures and function of laboratory gosa caasaa fi akkasumas dalaga laboratory illee kan waliin ilaaluta, especially medical laboratory types, structures and role isa jechuudha. The sixth one is role of clinical laboratories in healthcare system. Gain immoo clinical laboratory human. There is difference between medical laboratory and the clinical laboratory. So what is the role of the clinical laboratory in healthcare system in addition to what medical laboratory sciences? So the seventh one is function, the use of different medical laboratory jada dalaga fi akkasumas immoo faayida medical laboratory department yookaan unity jada. Inni dhuma mootu role of medical laboratory personnel da jada. Kana jechuun gahee medical laboratory professional jechuun personnel jechuun nama medical laboratory keessa dalagu takka nama medical laboratory barate ittiin hojjetu jechuudha. Kana jechuun medical laboratory technologist jechuudha. Gaheen medical laboratory technologist takka medical laboratory professional tokko ogeessa medical laboratory tokko maali jedha. Kanneen kan waliin ilaalu ta'a. Kanaafuu mee jalqaba maalirraa kana definition laboratory maali? Laboratory of medical laboratory garaagarummaa qabu kan jedhu waliin ilaalu ta'a jechuudha. Tokkoffaa irratti laboratory is a place that is equipped with different instruments, equipments, chemicals, etc. for performing experimental works, research activities and investigate procedures known as what? Laboratory in short. Kanaafuu laboratory jechuun kutaa yaaliiti jechuun iddoo jedha. Place that is iddoo equipped with different instruments. Meeshaalee garaagaraatiin guutamedha. Iddoo meeshaalee garaagaraatiin guutamedha. Takka mi'a garaagaraatiin guutamedha. Mi'ni sun maal fa'a? Equipments meeshaalee
kanneen akka maalii ta'uu danda'a, buureetti ta'uu danda'a, tiyuubii ta'uu danda'a, maayikirooskooppii ta'uu danda'a, sentrifuujii ta'uu danda'a fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Bakka meeshaalee yaalittiin guutame akkasumas keemikaalaan guutamee fi kanneen kana fakkaatan etc. for performing experimental works jedha. Kanaafuu for performing what? Iddoon kuni maaliif instrumentii fi equipmentii fi keemikaalaan guutama? Instrument jechuun meeshaa waa safaru. Equipment jechuun immoo meeshaa waa qabu jechuudha. Akka qabeetti tajaajilu. Keemikaalsiin immoo keemikaala. Kanaafuu iddoon takkaa'u kutaan yaalii waan kana hundaan guutame maal jedhama? Kutaa yaalii instrumentii fi equipmentii fi meeshaa fi mi'aa fi akkasumas keemikaalaan guutame maal dalaguudhaaf? Experimental works hojii yaalii dalaguuf, research activities activity takkaa'u dalagaa qorannoo dalaguuf, akkasumas investigate procedure adeemsa takkaa'u step waan tokko argachuu fi kanneen kana fakkaatan dalaguudhaaf iddoon meeshaa fi mi'aa fi keemikaalaan guutame laabiraatoorii akka jedhamu beekuu qabdanii. But medical laboratory there are many types of laboratory. Clinical laboratory are there, medical laboratory are there, research laboratory are there. Laboratory gosa hedduutu jira. Sanniin keessaa medical laboratory hoo maali kan jedhu. Medical laboratory is a part or a type of the laboratory that is equipped with what? Various biomedical instruments. Not instrumentii son taane biomedical laala medical jechuun meeshaalee qorichaa kan lubbuudhaaf tajaajilan takkaa'u kan yaaliidhaaf oolan kan qorannoo dhibeetiif oolan. Biomedical instrument means the instrument which is used for what? Identifying and diagnosing the disease and the chemicals. That chemicals is also what? Biomedical chemicals and biomedical instruments for what? Performing different lab diagnostic activities by using biological specimen or biological samples like whole blood, like serum, plasma, urine, stool, sputum are what? Biological specimen or biological samples. So, asitti maal adda baafachuu qabdanii? Medical laboratory gosa takkaa'u paartii laboratory keessa isa tokko ta'ee kunis kama maaliin guutameedha? Equipped with what? Instruments and chemicals. But that instrument is particularly what? Biomedical instruments and biomedical chemicals. Keemikaala lubbuuf tajaajilu takkaa'u keemikaala dhibee qorachuuf tajaajilu takkaa'u meeshaa dhibee qorachuuf tajaajilu. Biomedical instrument jechuun meeshaa dhibee qorachuuf tajaajilu. Biomedical chemicals jechuun keemikaala dhibee qorachuuf tajaajilu. For what? For performing different lab diagnostic activities. Qorannoo laboratory dalagaa qorannoo laboratory tajaajiluuf kan fayyadudha. Maaltu biomedical instrument fi biomedical chemicalin laboratory medical laboratory jedhamu kana keessa jiru jechuudha. Lab diagnostic activity kun dalagaa laboratory kun takkaa'u dalagaan qorannoo laboratory kun saampilii kan fayyadama takkaa'u mootuyyuu naamunaa kan fayyadama. Naamunaan inni fayyadamu suni wanti inni fayyadamu biological specimen naamunaa takkaa'u mootuyyuu saampilii maaliifaa fayyadama? Whole blood jechuun gartuu dhiigaa guutuu jechuudha. Kana jechuun red blood cells of keessaa qaba, white blood cells of keessaa qaba, akkasumas immoo platelets kan of keessaa qabu jechuudha. Kan maalitti hin qoodamin? Wanti paartii dhiigatti hin qoodamin jechuudha. Serum jechuun immoo a fluid portion of the blood. Serum jechuun a fluid portion of the blood after blood is what? Clotted. After blood is clotted. Laala portionii dhiigaa kan gubbatti galu, portionii dhiigaa dhangala'oo gubbatti galu erga dhiigni maal ta'e booda ittite booda maal jennaan? Serum jennaan. So serum is a fluid portion of the blood after blood is what? Clotted. Plasma jechuun immoo plasma illee fluid portionidha. Fluid portion of the blood before what? Blood is clotting. Kun immoo kunillee dhangala'oo paartii dhangala'oo dhiigaa kan gubbatti galu ta'e osoo dhiigni hin ititin dura kun plasman osoo dhiigni hin ititin dura kun immoo erga dhiigni itite booda. But both are what? Both are fluid portion of the blood which is present on the top before the blood is clotted is what? Plasma. After the blood is clotted is what? Serum.
akkasumas yuurinii yookaan fincaan istuulii sagaraa takka humootu bowlii isa jennuun ispuutam akkitaa yookaan humootu akkee isa jennuunii fi kanneen kana fakkaatan irratti maal kan godhuudha laab diagnostic activity kan dalaguudha medical laboratooriin qorannoo kan dalaguudha jechuudha. Qorannoo san maal irratti dalagaa wol bileedii gartuu dhiigaa guutuu seeramii dhangala'oo dhiigaa gubbatti galu osoo dhiiniin ittiin dura pilaazmaa erga dhiiniin itti booda seeramiin erga dhiiniin itti booda pilaazmaan osoo dhiiniin ittiin dura yuuriniin fincaanii istuuliin immootu sagaraa isa jennuun ispuutamiin akkitaadha. Kanaafuu those are what biological samples or biological specimen. Kanaafuu qormaata keessan irratti yoo ka gaafatamtan ta'e among the following which one can be biological specimen yoo ka jedhamtan taate biological specimen or laboratory diagnostic activities sample yoo ka jedhamtan taate wol bileediin ni ta'a seeramiin ni ta'a pilaazmaan ni ta'a yuuriniin ni ta'a istuuliin ni ta'a ispuutamii fi kanneen kana fakkaatanii kan biraallee ni jira jechuudha. Kana qofaa miti. Kanaafuu kunniin saampilii laaboraatoorii diagnostikiin itti dalagu jechuudha. Laaboraatoorii parsoonoliin dhiiga namarraa fuudhee dhiigarra qorannoo gaggeessu, fincaan fuudhee fincaanirra qorannoo gaggeessu, ispuutamii yookaan akkitaa fuudhee akkitarra qorannoo gaggeessu, akkasumas immootu istuulii fuudhee gaggeessu, seeramii fi pilaazmaa fuudhee gaggeessu gahee meedikaal laaboraatoorii teekinooloojiitti takka meedikaal laaboraatoorii parsoonoliitti jechuudha. Maal fayyadamuudhaan? Baayoomeedikaal instrumentii fi baayoomeedikaal keemikaala fayyadamuudhaan jechuudha. Kanaafuu isinii galuu qabaa jechuudha. Lekkitti adda baachuu danda'uu qabaattanii asirra wanni isin adda baafattan tokkoffaa hiikaa meedikaal laaboraatoorii. Meedikaal laaboraatooriin gosa laaboraatoorii keessa isa tokko ta'ee meeshaa akkamiin ka guutamedha. Baayoomeedikaal instrumentii fi baayoomeedikaal keemikaal. Malee equipped by medical and instruments yoo jettan dogongora wrongidha. Adda baasuu qabda. Meedikaalii duuba jira waan ta'eef baayoomeedikaal instruments and baayoomeedikaal keemikaal jettanii adda baasuu danda'uu qabaattanii. Maaliif yoo rooliin isaa hoo maali? Takkaa'uu eemiin kaayyoon meedikaal laaboraatoorii kun barbaachiseef hoo maali? For performing different lab diagnostic activities. By what? By using what? Biological specimen like whole blood, serum, plasma, urine, stool, sputum. Jettanii adda baaftanii yoo immoo garaagarummaa seeramii fi pilaazmaa maalii ka isiniin jedhan taate serum is a fluid portion which is present on the top of the blade after the blade is clotted. Laala. Paartii dhangala'oo dhiigaa kan gama gubbaa dhiigatti argamu erga dhiigni itite booda seeramiin. Plasma immoo a fluid portion of the blade which is present on the top of the blade before the blade is what? Clotted. Paartii takka kutaa dhangala'oo dhiigaa kan gubbaa dhiigatti argamu osoo dhiigni hin ititin dura kun. Kanaafuu garaagarummaan jira lamaan isaatu fluid portion of the blade which is present on the top of the blade dha. Garaagarummaan isaa seeramiin after the blade is clotted erga dhiigni itite booda plasma immoo before the blade is clotted dha. Kun garaagarummaa isaati haganumatti adda baastanii jechuudha. So the second one is medical laboratory definition is what? It is also called clinical laboratory science somewhat in some context. The other name of medical laboratory science is what? Clinical laboratory science. So instead of medical laboratory science we can call it what? Clinical laboratory science. So if you are a student of medical laboratory science, or in another way you can mean that you are students of clinical laboratory science. Kanaafuu isin barattoota medical laboratory science iti yookiin immoo barattoota clinical laboratory science iti. Kanaafuu nam tokko maal baratta departmentii kee maal yoo sin jedhe medical laboratory science yookiin immoo clinical laboratory science yoo jetteen illee tokkoma jechuudha. Lameen isaatu tokkuma jechuudha. Maqaan isaa ka biroollee maal jedhama? Medical laboratory science yookaan clinical laboratory science yookiin maal jedhama? Diagnostic medicine jedhamallee. Diagnostic medicine. Diagnostic medicine or medicine of diagnosis illee yookiin immoo diagnostic medicine jedhamellee ni yaamama jechuudha. Medisinii qorannoo jedhamee ni yaamama jechuudha. Kanaafuu medisinii barachuutti hin jiru ammaalitti hin jiru jettanii akka hin yaaddofne maqaa biroollee medisiinis numa jedhamtanii jechuudha. Maaliif dhaadannoo tokko jira
dhumarraan isinima yeroo paartii barnoota keessanii kana xumure dhaadannoo bareedaa tokko jira medical laboratory wanta ittiin boontan tokko qabdanii isan dhumarra isin hima jechuudha. So history of medical laboratory science or it represented by what MLSS. Medical laboratory sciences have existed as a part of healthcare for almost 100 years. Medical laboratory science kun dura waggoota 100 dura hin jiru. Waggoota 100 dura doktorumatu waan maraa'uufuma dalagaa garuu ergasii doktorarraa adda bahee dipaartimentii mataa isaa danda'e warri qorannoo irra dalagu warri marmaraa irra dalagu jedhame kophaatti erga dipaartimentii mataa isaa takkaa'u health care eegumsa fayyaa mataa isaa danda'ee dhaabbate waggoota 100 lakkoofsisee jireedha. Initially laboratory physician or pathologist. So your other name is also what? Your name is laboratory technologist or laboratory professional or laboratory personnel or laboratory physicians or laboratory pathologist. Kanaafuu isinillee doktora jechuudha. Garuu doktora maaliiti doktora laboratory physician jedhamtan jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun medical physician jedhamami takka warri medicine doctor of medicine or medical physician jedhama. Isin immoo maal jedhamtan? Diagnostic medicine yookiin immoo laboratory physician or laboratory pathologist jedhamtan jechuudha. Kanaafuu laboratory pathologist takka doctor laboratory yookaan pathologist laboratory initially yeroo jalqaba or academic researchers maqaan keessan kabiroollee academic researcher illee isuma jechuudha. Research barnoota irratti warra dalagulle isinuma jechuudha. Scientist illee taatanii doctoras ni caaltanii don't worry to be a medical laboratory science student. So academic researcher trained individual to perform procedures under what? Under their guidance jedha. Jalqaba warra kanaan eegale akkasitti. In the 1950s and the 1960s created the need for what? Well-defined and more academically organized medical laboratory science program because there was what? Bara 1950 fi bara 1960 irratti maaltu eegale academically damee barnoota mataa isaa danda'e ta'ee medical laboratory science programming dhaabbatee jira sababoota armaan gadiiti. Tokkoffaa explosion of knowledge in the biological and the clinical science. Babal'ina beekumsaa maalii fi maal keessatti biologicalaa fi akkasumas clinical science clinicalaa fi science biologicalaa keessatti babal'inni beekumsaa waan dhufeef medical laboratory science kun kophaa isaa bahuu qaba of danda'ee dhaabbatuu qaba jedhame. Lammaffaa development of automation and the more sophisticated laboratory techniques and its relevancy to what? The delivery of healthcare jedha. Misooma automation takkaa'u meeshaalee ofiin dalaganii fi akkasumas more sophisticated or more modified or more knowledgeable laboratory techniques technica takkaa'u maloota laboratory baay'ee sophisticated ta'an takkaa'u modernized ta'anii fi akkasumas immoo barbaachisummaan isaan healthcare daaf takkaa'u eegumsa fayyaatiif kennan akka malee develop ta'aa waan dhufeef medical laboratory science kun qubatti akka dhaabatu taasisa jechuudha. Medical laboratory science akka malee healthcare irratti gahee guddaa taphachuu isaa waan ilaalameef saba sanirraa kakee qubatti dhaabate jechuudha. By the 1980s many degree granting institution had established courses in MLS jedha. Bara 1980 mootu digriileen adda addaa dhaabbatoota adda addaa kennamuu eegale jechuudha. Maal irratti medical laboratory science irratti koorsiin adda addaatiin jechuudha. The professional requirements of MLS advanced from what? No formal qualification in the 1940s and the 1950s to be bachelor degrees jedha. Kanaafuu professionalummaan medical laboratory science kuni formal qualification kamuu kan hin qabne ture. Baroota 1940 fi 1950 keessa bachelor degree dha. Xalayaan tokko takkaa'u tempoon tokko yookaan certificate tokko kan namaa hin kenname ture. Followed by what? Master's degree. Masteridhaan illee itti ana malee maaliin namaa hin kennamu ture yeroo sanitti certificate namaa kennamu hin turre. And erga achi booda masterii booda maal ture? Doctoral degree programs in the last 13 years. Kanaafuu laala. Bachelor degree medical laboratory science keessatti bachelor degree yoom argame baroota 1940 fi baroota 1950 keessa eegale.
maastariin itti aanee akkasumas immoo doctoral degree programs takka'u PhD len waggoota 30 darbe lakkoofsa jira erga eegalee. Kanaafuu nama tokko jira medical laboratory saayinsii seenanii garri guddatan hin jiru degree maanafanii maal tahanii barnoota medical laboratory masanii wanti taata malee isumaan dulloomta isumaan duuta guddachuu hin dandeettu doktora ta'uu hin dandeettu maal ta'uu hin dandeettu. Doktorri ati taatu PhD gaaf fudhatte medical doctorii takka'u mootu professoral doctorii ni taata jechuudha. Ammas immoo pathologistii barachuu dandeetta PhD keetirratti carraa pathology barachuu ni qabda waan ta'eef pathology barattee doktora ta'uu ni dandeessa jechuudha. Even master irratti fakkiin hematology irratti yoo specialize goote waa'ee leukemia waa'ee anemia fi kanneen fakkaatan si qofatu hojjeta waan ta'eef you can consider as a doctor, so you are not expected to worry not to be a medicine student rather than what medical laboratory students. Kanaafuu seenaa akkana qabaa turaadha jechuudha. Departmentii turaadha. Departmentii irra kaleessa dhaabata akkasinitti fakkaane. Today MLS is what well developed body of knowledge that includes what portion of basic and medical sciences, medical techniques and research methods. Har'aan tana jedha medical laboratory science well developed body of knowledge dha. Qaama beekumsaa akka malee guddate kan maal of keessaa qabudha. Portion of basic and medical science. Portionii takka'u kutaa bu'uuraa fi akkasumas immoo saayinsii maalii meedikaalaa yookaan fayyaa akkasumas immoo maloota meedikaalaa takka'u maloota fayyaa research method maloota qorannoo yookaan research kan of keessaa qabudha jechuudha. So these facilities and ensures the production of quality medical diagnostics. Kana qabaachuun isaa medical science fi akkasumas medical technique fi research method fi portion of basic medical laboratory science kana fa'aa of keessaa qabaachuun isaa kun maaliif facilitate isa godha jedha maaliif isa mijeessedha. Production of quality medical diagnostic testing medical diagnostic test dhaaf isa qopheessee jechuudha. Qorannoo yaalii takka'u yaalii laboratory qulqullina qabuuf isa gahoomsee takka'u isa cimsedha. Kanaafuu seenaa medical laboratory saayinsii kana fakkaata. Medical laboratory saayinsiin dipartimentii kaarentiiti miti kan amma dhaabbatee miti dullachaa kan yoo xiqqaate waggoota 100 fi sanaa ol dura hojiirra ooluu eegalee dipartimentii mataa isaa danda'e horatee part of health care saayinsii ta'edha takka'u health care facility ta'edha jechuudha. Dhaabbata eegumsa fayyaa mataa isaa danda'e ta'e erga eegalee waggoota 100 sanaa ol ta'e akkasumas immoo faayidaan inni fayyaa health care unit dhaaf takka'u health care facility dhaaf kennu faayidaa hammana hin jedhamne waan ta'eef kophaa bahee dhaabbachuu danda'e jechuudha. So another term is what classification of laboratories. So according to WHO means World Health Organization classify laboratory into 3 levels based on risk levels. Kanaafuu WHO takka'u mootu World Health Organization kuni laboratory kana bakka gurguddoo sadi sadarkaa gurguddoo sadiitti qoode. Maal irratti hundaa'e riskii inni hawaasa haa ta'u community haa ta'u namicha laboratory keessa hojjetu haa ta'u product irraa haa ta'u fi kanneen kana fakkaatan irratti inni fidurratti riskii takka'u dhiibbaa inni jarriin kanarratti fidurratti hundaa'e bakka gurguddoo sadiitti qoode. What is risky group jedha. WHO criteria for classifying microorganisms or infection agents into risky groups 1 up to 4 jedha. Kanaafuu riskii irratti hundaa'e jenne riskii groupii kana immoo WHO criteria isaatti yeroo qoqqoodu microorganismii takka'u dhibee warra fidan kana riskii groupii tokko haga 4tti qooda. Microorganismii organismoota xixiqqoo takka'u mootu organismii dhibee fidan kana criteria WHO irra dhaabbanne bakka gurguddoo 4tti qoodne kana yookaan WHO bakka gurguddoo 4tti qoode jechuudha riskii isaanii. Groupii tokko haga 4tti qooda. Is mainly based on what? Maal irratti hundaa'eeti mootu WHO kuni microorganismii takka'u infectious agent kana riskii groupii tokko haga 4tti qooduun warroota groupii dhibee takka'u dhiibbaa namarratti fidan tokko haga 4 jedhee qooduun isaa maal irratti hundaa'eeti wantoota armaan gadii kana irratti hundaa'e. Tokkoffaa pathogenicity of the organism and the disease severity. Pathogenicity jechuun disease dhibee organismiin sun fidduu fi akkasumas immoo cimina takka'u miidhaa dhibeen sun fidu. Tokkoffaa pathogenicity dhibee maysiisan dhibee sanii fi dhibee organismiin sun fidduu fi cimina takka'u miidhaa dhibeen sun fidu irratti disease severity jechuun
harmii takka'uu dhiibbaa yookaan cimina dhibeen sun sirratti fidu irratti hundaa'e. Lammaffaa irratti immoo maal irratti hundaa'e? Tokkoffaan dhibee fi cimina dhibee sanii irratti hundaa'e. Dhibee fi cimina dhibee orgaanizimiin sun fidu irratti hundaa'e maayikiroo orgaanizimii riskii guruuppii tokko haga afurii itti qoode. Lammaffaa irratti maal irratti hundaa'e? Mode of transmission and what? Host range. Karaa orgaanizimiin sun dhibee daddabarsuun fi akkasumas host range jechuun eessa keessa akka jiraachuu danda'u bidoollee dhibee sanii ka ta'u takka maayikiroo orgaanizimii sanii bidoollee warroota ta'an irratti hundaa'e. Akkasumas immoo availability of effective preventive measures. Ammallee immoo jiraachuu takka argamuu maalirratti? Preventive takka ittistoota cimaa takka vaaksinii ta'uu danda'a, talaallii fi kanneen fakkaatan ta'uu danda'a. Jiraachuu talaallii jabaa isaanii yookaan dhabamuu irratti hundaa'e. Inni biraa availability of effective treatment. Ammallee immoo suni talaalliidha. Availability of effective preventive measures jechuun jiraachuu dhabuu maali? Ittisoo cimaa takka immoo talaallii cimaati. Inni itti aanu immoo jiraachuu dhabuu maali? Yaalii cimaa. Treatmentii fi prevention adda adda. Prevention osoo dhibeen hin dhufin dhoorkuudha. Wanti treatmentiin immoo gaafa dhibeen dhufe yaalamuudha dhibeerraa. Treatment jechuun yaaliidha. Preventive jechuun ittisa. Kanaafuu ittisa isaa wanti isa ittisu ni jira moo hin jiru. Akkasumas wanti isa yaalu ni jira moo hin jiru. Wanti isa yaalu sun maal fa'a? Antibioticsii fi chemotherapeutic agentii fi kan fakkaatan treatmentii jedhama. Kanaafuu akka ogeeyyii fayyaattis wanti beeku qabdan preventive measures gaaf jedhe vaaksinii fa'a, talaallii fa'a jechuudha ittisa gaaf jedhe. Garuu gaafa yaalii jedhe immoo antibioticsii jechuun kiniinoo jechuudha, taabileetuma jechuudha. Anfoosiniin ta'uu danda'a. Akkasumas immoo siproofaa ta'uu danda'a. Fi kanneen kan fakkaatan jechuudha. Chemotherapeutic agentii fi kanneen kan fakkaatan irratti hundaa'e. Other factors including professional judgments. Akkasumas immoo faaktarii biraa kan murtii professional takka ogeeyyii fayyaatiin raawwatamuuf kanneen kan fakkaatan irratti hundaa'e maayikiroo orgaanizimii takka infectious agent riskii guruuppii tokko haga afuritti qoodee jechuudha. Kanaaf mee wantoota armaan olii 5-4 kanarratti hundaa'e WHO'n maayikiroo orgaanizimii takka infectious agent riskii guruuppii afuritti qoodenne afran sun kan fa'a ka jedhu kan waliin ilaalu ta'a. Classification of infective microorganism by risky group. The first one is what? Risky group 1. So risky group 1 microorganism or the microorganism which is present under risky group 1 have the following properties. The first one is no or low individual and the community risk. Microorganism takka infectious agent risky group 1 kana jala jiran akka WHO qoodetti no or low individual or community risk. Hawaasa irrattis haa ta'u dhuunfa irrattis haa ta'u riskii hin qaban, dhiibbaa hin fidan, rakkoo hin fidanii, dhibeefaa hin fidan jechuu hin dandeenya. Pathogenicity hin qaban jechuu ni dandeenya. Yoo qabaatanillee immoo lowiidha, waan xiqqoo qabanii dhuunfallee xiqqoo miidhan hin miidhan jechuus ni dandeenya. Yoo ka hin miidhanuu ta'e dhuunfaa fi hawaasallee riskii xiqqoo irratti fidanii jechuudha, dhiibbaa xiqqoo irratti fidanii pathogenicity'n isaanii very lowiidha jechuudha. Akkasumas immoo treatment waan hundas ni qaba jechuudha yoo maqabeellee lowii san. The second property of the microorganism or infectious agent which is categorized under risky group 1 is what? A pathogen is what? Unlikely to cause human or animal disease. Pathogen suni takka microorganism suni unlikely means not jechuudha. Not cause human or animal disease. Beeylada irrattis haa ta'u ilma namarrattis dhibee fiduu hin danda'an, takka dhibee fiduuf sababa hin taane jechuudha paathojiiniin sun. Paathojiin jechuun orgaanizimiin sun jechuudha, maayikiroo-orgaanizimii takka infectious agentiin WHO riskii guruuppii waan jalatti qoode sun kan ilma namaas haa ta'u beeylada irratti illee maal hin fidneedha, dhibee fiduu hin dandeenye. Allaakilii fi laakiliin adda adda. Allaakilii jechuun fiduu hin danda'an jechuudha. Impossible jechuudha. Takka humootu inable jechuudha, hin danda'an to cause human or animal disease. Dhibee ilma namaati fi beeylada irrattis fiduuf warra sababa ta'uu hin dandeenyedha. Riskii guruuppii waan maayikiroo-orgaanizimii riskii guruuppii waan jalatti WHO'n qoodde warra riskii guruuppii hawaasa irrattis haa ta'u dhuunfa irrattis
hin qabu jechuu dandeenyu takkaa yoo qabaatellee xiqqoo qabu akkasumas immoo warra dhibee ilma namaa haa ta'u beellada irratti illee fiduu hin dandeenye jedhanii as jalatti qoodanii jechuudha. But riskii group 2 immoo maali ka jedhu riskii group 2 organizimiin as jalatti qoodamu kun riskii group 2 jalatti qoodamu kun akka WHO'n qoodetti tokkoffaa irratti they cause moderate individual risk and limited community risk. Laala individual irratti riskiin inni fidu moderate fiduuf sabata. Moderate jechuun low illee miti high illee miti. Ka tokkoffaa kun low jenneemi kuni garuu low illee miti high illee miti moderate dha individual irratti riskiin inni fidu. Garuu community irratti immoo limited dha inuun qabu jechuu dandeenya. Kan daangeffame kana jechuun very low jechuu laala. Individual irratti moderate riskii fida. Community irratti immoo maal fida riskii kan fida limited riskii or low riskii or maal jechuu dandeenya no riskii on the community illee jechuu dandeenya. Adda baafadhaa waan kana. Riskii group 2 jala microorganismii takka infectious agentiin WHO qoode. Kan individual irratti riskiin inni fidu moderate ta'e high illee miti low illee miti. Garuu community irratti limited riskii fida. Hawaasa irratti riskiin inni fidu limited jechuun low jechuus ni dandeenya automatically no illee jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu limited riskii community irratti fida moderate individual irratti fida. Kanaafuu yoo qormaata irratti isin gaafate among the types of risky group according to WHO microorganism which microorganism can cause moderate individual risk and limited community risk yoo jenna risky group 2 microorganism jettanii jechuudha. Lammaffaa irratti immoo a pathogen or that microorganism pathogen jechuun microorganism takka infectious agent san jechuudha. Organism dhibee fidu san jechuudha. Causing what human or animal disease ilma namaati fi beellada irratti illee maal ni fidaama kun dhibee ni fida. Kun maal jenne allaakilii jenne. Kun laakiliidha fiduu ni danda'a. Kun garuu fiduu hin danda'u tokkoffaa. Lammaffaa fiduu ni danda'a. But fiduu danda'u waliin garuu maaltu jiraaf? But is unlikely to be a serious hazard to what? Laboratory workers, community, livestock of the environment. Laala. Ilma namaati fi beellada irratti dhibee ni fida. Pathogen takka microorganismiin riskii group 2 jala jiru kun. Fidullee garuu ta'ullee maalidha garuu allaakilii riskiin isaa suni riskiin inni dhibeen inni fidu sun allaakilii jechuun impossibly or in what inable to be what a serious hazard miti. Dhiibbaa takka balaa cimaan fidu irratti laboratory workers hojjettoota laboratory keessa hojjetan laboratory technology takka laboratory professional warra akkanu jechuudha. Akkasumas hawaasa irratti illee hazardiin inni fidu sun serious miti hazardii laafaa fida. Livestock of what the environment. Livestock jechuun lubbu qabeeyyii naannawa san jiraatan irratti illee dhiibbaa hamaa hin fidu dhiibbaa badaa hin fidu. Garuu mootu ilma namaatti fi maal irratti beellada irratti maal ni fida dhibee fiduuf sababa ni ta'a. Ta'ullee garuu maaliin fidu serious hazardiin fidu balaa hamaa hin fidu irratti laboratory workers irratti balaa hamaa hin fidu hawaasa irratti balaa hamaa hin fidu lubbu qabeeyyii takka livestock environment organismiin sun jiru irratti illee mootu balaa hamaa hin fidu jechuudha serious hazard hin fidu jechuudha. The third definition of it or explanation of it is what? Lab exposure may what? Cause serious infection. Lab exposure. Garuu mootu laboratory microorganismiin sun keessa jirtu dhayitee expose goonan takkaa'u inni sun dhufee mootu laboratory expose goonan laboratory wal tuttuuna yookaan tuttuqqii laboratory wajji qabaannan immootu serious infection fiduu danda'a jedha. Serious infection fiduu danda'a jedha. But warra laboratory san yoo tuttuqqiin hedduu wajji jiraate serious infection illee itti fidu dhibee hazardii itti finne malee balaa itti finne malee infection takkaa'u dhibee hamaa itti fiduu ni danda'a. Dhibee hamaa itti fidu kanaafuyyuu immoo maaltu jira effective treatment jira kanneen akka antibiotics fi chemotherapeutic agent kareefsiniin jedhe san. And what preventive measures are available all vaccine. Laala. Riskii gruupii sadaffaa kanaaf laboratory wajji yoo tuttuqii qabaate dhibee hamaa ilma namaa irratti fiduu ni danda'a. Ta'ullee garuu dhibee hamaa kanallee fidu osoon fidin durallee preventive measures ni jiraaf availability dha vaccine ni jiraaf. Gaafuma laboratory seentu vaccine fudhattee yoo seentu taate
situ qudawuu danda'a. Fakkeenyaaf amma hepatitis takka dhukkuba tiruu hepatitis B fa'aa akkasiin tuuneef IgG tu jira. IgG san vaasinii ji'a jahjaan waggaa tokkoo fi ji'a meeqa keessatti ji'a 4 keessatti inni fixxaani fudhatta. Isa san fudhate taanaan fed infectionii si qabuu hin danda'u. Serious infectionii inni fidu kun si qabuu hin danda'u. Microorganism vaayirasiin hepatitis B si fiddu tun si fiduu hin dandeettu jechuudha. Hepavariden vaayirasiin tuni dhibee si qabsiisuu hin dandeettu jechuudha. Yoo si qabde illee mootu effective treatmentii tu jiraafi jechuudha. Effective treatmentii takka antibiotikii yookaan mootu chemotherapeutikii tu jiraafi jechuudha. Kanaafuu yaalii fi akkasumas immoo talaalli illee ni jiraafi jechuudha. Kamiif riskii gruupii type 2dhaaf qormaata keessan irratti yoo gaafatamtan akka hin dagan. Lab exposure yoo kataatu ta'e laboratorii hojii yoo tuttuqiin jiraate serious infection fiduu ni danda'a. Serious infection san yoo fideeyyu yaaliin gahaa ta'ee fi akkasumas immoo ittisni gahaa ta'e yookaan talaalliin gahaa ta'e kan akka vaasinii jedhamu ni jiraaf jechuu akka hubattan isin jechuu barbaade. Inni biraan mootu the risk of spread is limited. Ammallee mootu riskiin takkaa'u carraan babal'achuu isaallee daangeffamaadha. Hedduun babal'atu jechuudha. Koomaniitii fi akkasumas immoo livestock naannoo sanirra jiranirra hin babal'atu. Sababa saniif maal jenne unlikely to be a serious hazard to laboratory workers koomaniitii fi livestock of the environment saniif jenne. Maaliif jenna riskiin babal'achuu isaa xiqqaadha. Limited daangeffamaadha. Hedduun babal'atu jechuudha. Hedduun faffaca'u. Kanaafuu haala kanaan adda baafattanii jechuudha. Example as jalatti inni kaa'e ilaala. Example as jalatti inni kaa'e. Example kana ilaaluu dandeettanii herpes simplex virus tareef sinii hepatitis B fiddii siniin jedhe. Maali hepatitis B jedha. Maal fiddii siniin jedhe genitaali fi akkasumas immoo fuula kanarra madaa fi wantoota kana fakkaatan kan fidanii akkasumas immoo patient specimen hepatitis B virus kun tareef siniin jedhe. Hepatitis B virus patient specimen sampling patient irraa fuunu takka uummatu naamunaan patient irraa fuunu fi herpes simplex virus fi kan fakkaatan microorganism risk group 2 jalatti warri WHO qoodedha jechuudha. Example kanallee yoo gaafatamtan firoomsa irratti haa ta'u filannoo irratti haa ta'u among the following which one can be the example of risk group type 2 ka jedhamtan taate sirraa laalachuu danda'u qabaattan jechuudha. Kanaaf risky group 3 immooti maalidha high individual and low community risk dha kullala high individual and low community risk kun maal jenna risky group 2 maal jenna individual irratti moderate fida jenna amma kun individual irratti mootu maal fida high risk fida community irratti mootu type 2 maal jenna limited dha hin fidu jenne daangeffamaadha limit jechuun automatically hin fidu jechuu dandeenya jenna community irratti kun garuu bakka suni maal teessan limited teessan kun immoo maal fida low community risk fida hawaasa irratti riskii takkaa'u dhiibbaa xiqqoo fida individual irratti mootu dhiibbaa guddaa fida jechuudha microorganism as jalatti WHO qoode lammaffaa a pathogen or that microorganism that usually produces what human disease microorganism risk group 3 jalatti WHO qoode kun maal fida produces maal nama fiduu danda'a human disease dhukkuba ilma namaa fiduu danda'a usually yeroo hedduu but does not what ordinarily spread from one infected individual to another garuu jedha yeroo baay'ee dhibee ilma namaatti fiduun beekamu malee kan akkanumatti tasuma dhuunfaa tokkorraa isa birootti tasuma takka salphumatti ordinarily ka daddarbuu miti jedha haala jabaadhaan daddarmalee salphumatti takka tasuma kan daddarbuu miti jedha ordinarily jechuun spontaneously takka haaluma salphaa ta'ee fi yeroo gabaabaa ta'e keessatti dhuunfatti kan daddarbuu miti jedha ilma namaa irratti illee yeroo hedduu dhibee fiduudhaan beekamu salphumatti kan daddarbuu miti jedha kanaafuu spreading isallee kunillee maalidha limited dha jechuudha. Effective treatment and the preventive measures are what available. Effective treatment fi yaaliin gahaa fi akkasumas immoo ittisni gahaan kanalleef ni jira jechuudha. Type 3 dhalleef takka risk group 3 fi 2 dhalleef effective treatment fi effective preventive illee ni jira jechuu hin dagatina. Yoo qormaata irratti gaafatamtan among the following risk group for which risk group there is effective treatment and the preventive measures yoo jedhamtan for risk group 2 and risk group 3 akka ta'e hin dagatina isin jechuu barbaade. The best examples of microorganisms which is categorized
And the risky group type 3, according to WHO, is what? Mycobacterium, tuberculosis, and HIV is what? The best examples of microorganism which is categorized under HIV virus fi akkasumas mycobacterium tuberculosis kan dhibee TB namatti fidduu fi HIV virus kan maal namatti fiddu ADC namatti fiddu as jalatti qoodamti jechuudha. Kanaafuu individual irratti riskii guddaa fida, hawaasa irratti mootu riskii xiqqaa fida jechuudha. Salphumatti hin faffaca'u jechuudha. Haaluma salphaa ta'een hin faffaca'u jechuudha. Kanaaf the Ind one is what? Risky group 4 dha. Risky group 4 in immoo maal jedha? High individual and the community risk. Lachirrattu community irratti illee individual irratti illee riskii takka'u dhiibbaa guddaa fida. Rakkina guddaa fida jechuudha. Dhuunfaa fi hawaasa irratti illee amma kun walqixa lamaan irrattu. Another thing is what? A pathogen or this microorganism that usually causes what? Serious human and animal disease. Lala amma kun immoo pathogen risky group 4 jala jiru ilma namaallee haa ta'u beellada irratti illee serious disease fida. Garuu type 3 no ilma namaa qofa irratti dhibee fida. Dhibeen sunu serious dha dhibeen sun. Dhibee serious ta'e humanii qofa irratti fida. Type maalin type 3 garuu animal irratti hin fidu. Garuu afraffaa kun immoo maalidha individual fi hawaasa irratti illee dhiibbaa hamaa qaba jenne. Akkasumas immoo pathogen kun microorganism jala jiru kun ammallee dhibee hamaa beelladas haa ta'u ilma namaa irratti illee kan geessu. And that can be readily transmitted from one individual to another. Ammallee immoo salphumatti maaliif qophaa'aa kan ta'edha dhuunfaa tokkorraa isa birootti daddarbuuf qophaa'aa kan ta'e haaluma salphaadhaa fi yeroo gabaabaa keessatti kan daddarbuu danda'udha. Haalli inni ittiin daddarbu sun directly ta'uu danda'a, indirectly ta'uu danda'a, kallattiin ta'uu danda'a, alkallattiin ta'uu danda'a, kallattii makamiinuu kan hawaasa san keessatti dhuunfaa tokkorraa dhuunfaa birootti salphumatti daddarbuu danda'udha. Qophaa'aa kan ta'edha jechuudha. Waraana qophaa'aadha. Wanti isin beekuu qabdan immoo inni bara bakka kanatti maal jedha? Effective treatment and preventive measures are not usually available. Ofirrallee ittisuu hin dandeettu akkasumas immoo uf yaalus hin dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf maal fa'aa fudhachuu dandeetta? Ebola namni dhukkuba Ebolaatiin qabame du'a malee wanti isaaf yaalii tokko illee hin jiru. Ebola wanti ittisaniin illee hin jiru. Hemorrhagic fever virus. Vaayirasii immoo dhiiga nama dhangalaasu. Fakkeenyaaf digestive system irra haa ta'u takka humootu kolonii irra haa ta'u mar'imaan qallaa mar'imaan furdaas haa ta'u vaayirasoota dhiiga akka malee namarraa dhangalaasantu jira yaasanii dhibee dhangalaasa dhiigaa vaayirasii namatti dhufuuf akkasumas Ebola fi kanneen kan fakkaatan kun yoo namatti dhufe dhibee yaalillee hin jiru akkasumas immoo maalillee hin jiru. Ittifni illee takka'u talaalli illee tasuma hin jiru jechuudha. Kanaafuu dhibee talaallis hin qabne dhibee mootuyyuu yaalillee hin qabnedha jechuudha. Waan umrii ittiin uf dheeressitullee hin qabdu jechuudha. Garuu riskii guruup siriirratti yoo xiqqaate umrii uf dheeressuus dandeetta ofis fayyisuu dandeetta jechuudha. Tiriitimantii gaafa jennu tiriitimantiin kan si fayyisuu danda'us jira kan mootuyyuu umrii si dheeressus jira. Fakkeenyaaf HIV'n type 3 jala jira inni. Tiriitimantiin amma HIV achi keessa kennamu suni kan umrii si dheeressee vaayirasii san sirraa maal godhuudha doozii isaa sirraa gadajjeessaa deemuudha jechuudha. Severiitii dhukkubicha sanii sirraa xiqqeessaa deemuudha. Garuu mycobacterium tuberculosis yookaan TB'n gaafa si qabe mycobacterium tuberculosis tiriitimantii isaa antibiotics isoniazid tableetii takka'u dragii gaafa fudhatte maal godhaa mycobacterium tuberculosis san turtii jaha keessa sirraa guutumaan guutuutti ajjeese si fayyisuus danda'a jechuudha. Tiriitimantii gaafa jennu fayyisuus danda'a guutumaan guutuutti kuur gochuus danda'a akkasumas immoo kuur gochuu dadhabeetiin maal gochuus danda'a umurii dheeressuus danda'a jechuudha. Sawasaniif HIV'n sadaffaa jala dhaqee tiriitimantiin qabaa yoo jettanii yaaddantaa tiriitimantii jechuun kan guutuutti nama fayyisuu qofa osoo hin taane kan umrii nama dheeressullee tiriitimantii jedhama jechuudha. Kanaaf akkas ilaaluu danda'uu qabaattanii. So kana fakkaata. Kanaafuu Ebola fi hemorrhagic fever virusin the best example of microorganism which is categorized under risk group 4 dha. Qormaata keessatti batalay waa'ee risk group kun qajeelatti dhufa adda baafadhaa isiniin jechuu barbaada. Dara laaboraatoorii keessattis waan baay'ee ijoo fi isin barbaachisuudha jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanu mootii WHO classification of laboratory itti deebina jechuudha. WHO laboratory levelii sadiitti maal irratti hundaa'ee akka inni qoode kan waliin ilaalu ta'a jechuudha.
Kanaafiyyuu hanga yeroo itti aanu walitti haga leevalii 4tti qoode mee hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti paartii kana likkitti dubbisa. Paartii itti aanutti illee akka yeroo ani isin barsiisullee isinii galu na durallee deemaa amma tokko dubbisaa isiniin jedha. Kanaaf hamma yeroo dhufu paartii dhufu walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Isin jaalanna isin kabajnaa galatoomaa jiraadha isiniin jenna.